Jira jirtu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtanii nuti nagaadha galata waaqayyo isinis baga nagaa taatan baga jiraattani. Egaa har'as deebinee dhufnee jirra ammoo maal qabannee dhufne seetanii akkuma argitan abdii raggaasaa jechuudha. Sanuu haadha manaatiin gara jabina mam kanaa namarratti raawwatamu. Balaa isaatiin lubbuu isaa darbamee jira. Sanuu zayitii danfisanii namatti naqu. Sanuu irriba keessa jira. Sanuu haadha manaatiin gara jabina mam kanaa namarratti raawwatamu. Sanuu zayitii danfisanii namatti naqu. Sanuu irriba keessa tu namni rafuun. Yeroo duraatti amantaa beentee amanaa ture jechuudha. Booda ammoo gara Islaamummaatti deebi'ee egaa amma haati manaa isaatiin immoo iyyuu rakkinni isa mudatee kinu akkuma argitan zayitii danfistee haati manaa irratti naqxee jechaa jiru. Garuu namatu jedha dhugaa ta'ee dhugaa hin taane hin beekamu. Egaa amantaan gargar ta'uun kinoo kana fida. Isheen amantaa Islaamummaaf wanni na fakkaate inni garuu ilma isaa wajjin fudhatee jira. Inni akkanaaf rakkinni irra gahee